አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸማርክ ኮኔክሽን ጀርተን መተቃለም መተቀሽቲን ደናችሁ አገራችን ገብተናል። እንግዲህ እንደለመደ ማለት ነው። እንዳያችሁ ነው። ሼር አረግኩኝ አይታችሁ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰዎች ላይክ እያደረገችሁ ነው። እንኳን በሰላም ገባችሁ፣ እንኳን በሰላም አገባሽ ያላችሁ አላችሁ። አሚን። እንግዲህ ወዴት ነገሩ ብሩክና ሀይሚ ከባድ ነው። ዱጋረቢ ቪዲዮ አርጌ ረፌን ቡል ዱጋረቢ ጀኮረ ቤሲስ አማማዩ ወን ይላሉ ናምቦዋይ ቪዲዮ ሰ ማለት ነው። ጅሬኛ ሀይሚ ከኑ መገድሲስ ቡራን አሳቢ ከና ሙርቴሱ ዋን ኢሰ ሙደቴ ጃለቴንቲ ቡራatti faraduus dhiisuunis nama gaddisiisa baay'ee tokko. Garuu eessa jiru hafti ishii fi Maliyyee yoo wanni isaatii kanatti waan hundaa baqa quxuxurii jala oolchatte bara. Isa dur waan barbaanne jennee waan barbaanne haasaa turre amma ishee kaawoo ishee hunda galmaan gaataa jirti. Waan jette sanas hayyuun hundumaa quxuxurii ishee jala gashataa jirti. Akkuma argitan, akkuma aadaatti, akkuma jette galmaan gaachaa jirti jechuudha. Garuu immoo asirratti jireenya Haayimeetu nama gaddisiisa. Waggaa lamaaf fixee sadaffaa keessa galtee aarsaa kana hundaa kaffaltee bira darbitee homaa miti mucaan iddee kan isaa ta'uu bartee mucaan kan keetii jedhamee miti reegaa akka marmaraa irratti isumayyuu aarsaa haa ta'u siin abuur jettee xaqabbaltee fudhattee jirti jechuudha. Akkuma argitan kanarraan darbiteen ammallee si bukkeen jira otoo jechaa jirtu wussaanee kana wussanee burukkeen mana tokko keessa galtu lama taatanii jechuun baay'ee kabbaadidha. Dhugaa rabbi baay'ee tokko waan laphee nama cabsu. Hayyuun qaxxitaa hin deemti mala sana hin argitu qaxxitaa gammachuutiin yoonni maal taate waasi xuxxe moo waasitti goote moo hoo jedhanii gaafatanii waanatti goote hin qabdu jechaa jira. Maal taateetti hussaanii kana hussantalee ati nagaa mitiif ajajjee jirtaa jettee gaafachaa jirti jechuudha. Haayimeen akkuma argitan hussaaniin koo kanuma jedhee jira. Qayyarii hussaanee kee nasi eegaa jettee jirti. Kanuma wanta qayyaruu hin jiru jedhee jira. Burukeen kabbaadiitiin qabamee jira. Kabbaadii hin dhoska malee waan ittiin as faraarraatu qabdi. Wayin immoo akkanatti fakkaatetti waan lama jechuudha. Hayyuu fidee gashee hayyuun asiin egaa akka bakkeettuu argaa jirtu akkamiin mana tokko keessa waliin taa'u fakkeenyaaf. Handiidattuu waliin dandeenye mana tokko keessatti akkamiin jarri lama wal danda'anii taa'u jechuudha. Haadha biddeenaa taatee jiraattaa jechaa jirti. Haadha biddeenaa taatee nan jiraadha jettee waadaa galtee jirtaa. Ammas immoo akka waadaa galteetti maal taateetti qayyaramtee jechaa jirti. Gammachuu isheetiin galteetti gaafa deemu sitti nimaa hin deemtaa deemi amma asii jedhee eeshi jettee galatoomi jettee itti laxxafamtee deemtee itti akka argitanii jechuudha. Haayimeen maal keessa jirti sa'aatii kana? Baay'ee nama gaddisiisa. Sa'aatii kana Haayimeen barbaachisu fayyaa isheefuu otoo miidiyaa irra xinnoo raq jette bareedaadha. Haayimeen fayyaa isheef yoo jiraatte waan hundinuu jiraata boru. Haayimeen ofii isheetiin akka murteessitu baatu barbaadeera hamma Haayimeen jecha kaleessaa irratti murteessitee akka ofii isheetiin deemtu barbaadeera jechuudha Burukeen. Malee mana tokko keessa dubartiin lama taatee jaalalleessaa lamaan mana tokko keessatti lama ta'anii akkamiin jiraatu? Maal jechuudha kun? Hin ulfaata. Dhugaa rabbii baay'ee tokko na gaddisiiste. Maaliin yaadadhe beektanii? Gizee tokko yaadattootee viidiyoo gaafa isheen maayee wajjiniin ani naman qabu jettee himimmaa ishee akka kumbulloo gadi roobsitu tokkoo fi jechi kaleessaa tokko ta'e anaaf dhugaa rabbii baay'ee tokko cabdeetti kaleessa. Baay'ee tokko boqoo ishee gadi cabeera Haayimeen. Baay'ee tokkos immoo bakka cinqitiisa amma isheen burukee dhabuun barbaadduutu aarsaa kana hundaa kaffalti. Garuu burukeetti beekamaan jiru amma. Burukee hancannaqaa jiru wayii mucaa jedha. Mucaa yoo argitanii jiraattan ta'e. Inni dur hin hojjenne anoo kana keessaan qabu mucaan kan kooti jedhee aadataa ture eessa dhaqe har'a? Eessa dhaqe jechichi?
har'a kunoo mucaa koo fe'een aarsaa kaffala. Sadii yoo dubbatu mucaa koo faarfasa. Namni 5-6 asheeyyuu yoo waliin taane addaan baheeti ijoollee isaa higgiinti faradee waan seerri godhi jedhee godhaafi malee giddii hayyuu wajjiniin jiraachuu wayin immoo giddii saba mucaatiin hayyuu wajjiniin jiraachuu miti Burukeen. Garuu Hussaanee kana hussanuunsaa Haayimee akka isarraa fagaattuuf natti fakkaata. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Burukee bakka kanatti nuti hin dheenne Burukeetiin takkaa dhugaa rabbii waan akkasiis hojjete jedheen dhaddamne har'aan gadde'a. Dhiira yoomuufuu jaalladha hin abdatiina. Yoomuuf immoo laphee keessan cabsitanii hin kennina. Dhugaa rabbii gaafa simmii akkuma kanaati. Akkuma kanaati jaalladha hin amaniina. Gaafa jaallattanii amantanii laphee keessan kennitanii fi akka kanaas hin gooti. Har'a Haayimeen gara deebituu dhabdee isarrallee addaan bahuu hin dandeenye dhiisuufis dhiisuu hin dandeenye isa deebitee waan inni qabu mucaasaa wajjin nusa taqabbaltee mucaasaa irra darbee immoo manatti waa galtuu dhuftee jedhee murteessedha Burukeen. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee gaddee jira dhugaa rabbii. Kun eegamu ture Burukeerra. Burukeef hayyuu walqixan wadaaddaru ture Burukeen. Garuu Burukeen Haayimeef hayyuutiin walqixa wadaaddaree jira jechuudha. Mircaasaa hayyuudha. Akka argitanii jirtu suniyyuu. Baay'ee nama gaddisiisa. Haayimeen baranni waan qabne wajjiniin aarsaa kaffaltee darajaa kan argeessitee namatti isa dabaltee akka inni uummata kana hundaa horatu isa gootee jirti. Garuu immoo jeezaan Haayimee kanaan deebi'uu hin qabu. Dhugaa rabbii. Hayyuun gaafa inni waan qabne nama baqatedha. Gizeen waa godhate gizee barbaachisaa turtedha. Haayimeen immoo gizee waan qabne wajjiniin jedhee jira iyyuu mataansaa. Kanaafuu kabbaadiidha. Hundumaaf iyyuu Haayimee bira saayitii kana Haayimeen nama hin qabdu. Haayimeen nama barbaachisa saayitii kanatti. Miidiyaa kanarraa torbeema tokko torriittee sammuu ishee taatee deebitee bareedaadha. Gawwan kanaa achi mucittiin kun dhugaa rabbii Haayimeen cinqitee hin dandeessu wayin dhukkuba guddaarra buutii waan baay'eetu jira gana argitu yaada. Wayin immoo baartituunuu har'a isinii dhufti. Eeggadhaa dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Waan nama gaddisiisudha. Waan akkasiiti uummata koo qaalii baay'ee tokko gaddee dhugaa himimmaan qabachuu hin danda'e. Otoo mataa keessan ta'e gariin ammallee diraamaarra jiru. Waggaa tokko muluu diraamaan hojjetama yaajama. Waggaa tokko muluu kan isiniin gallee jira isiniif. Kanaafuu rabbi keeree haa taasisu. Bicha Haayimeen fayyaa ishee taanaan hiyyooti qaxxalaale. Hilliffi agganyaalette jarra. Jireenyi inni maqaxxala. Bicha fayyaa isheetiin akka ishee lubbuu isheetiin jiraattu sa'aatii kana Haayimee nama barbaachisa. Amma asan malee namni faanarra hin jiru. Haayimee akka ishee rakkina tokko keessan buune otoo bira dhaabbattan bareedaadha dhugaa rabbii. Waan akkasiiti uummata qaalee uummata qashiti baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuuf.